Online mara teessanii akka namni online irratti hin argine yoo barbaadan appilikeeshinii kana bilbila keessan irratti qabuufadhaati itti fayyadama. Aappii kana qabuufatanii yoo fayyadamtan namni online WhatsApp irrattis, Messenger irrattis, Telegram irrattis, Imo irrattis hin argu jechuudha. Isin ammoo online teessanii bilbila keessa sa'aatii 24 akka barbaadanitti fayyadamuu dandeessan. Egaa daawwattoon kiyya aappii kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kun laayikii ergochuun faana turan hordofa. Aappii kana qabuufachuudhaaf as Google Chrome keessan galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti irra tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaatti ni barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kajuu jalaarratti ni baasarratti irra tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kajuu kanarratti irra tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanaan sitii sifitaa asirratti teekoo sarchii kanarratti irra tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kanatti qubee laa saa taa barreessitanii achi booda sarchii fuulduraa sanatti kilik gootu sarchii goositu. Achi booda haala kanaan suuraa kana isin fidaa suuraa kanatti irra tokkoof kilikni gootu. Achi booda aappii qabuufachuudhaaf sirrii olbisaa gaddeemtuu olbisaa gaddeemtuu mormaati. Achi booda dhumarratti kan namadii madaan kan barraa aappii as tuqaa buufadhaa akka jiru jalatti daawulood kan jetturtii daawulood kan tuttaniiti aappii kan bilbila keessatti qabuufatanii. Hayya daawwattoon kiyya aappii qabuufatanii gaara galtanii aappiin kana haala kanaan isin baname jechuudha. Haala kanaan WhatsApp irrattis, Messenger irrattis, Telegram irrattis, Imo irrattis haala kanaan dhawataniiti. Achi booda aappiin kana haala kanaan isin banama booda meseejii namni WhatsAppiinis, Imoonis, Telegramaanis, Messengeraanis isin barreessu aappii kana irratti isin dhufa jechuudha. Isin aappii kana irra galtanii meseejii namaa isin ilaaltanii yoo barbaadan deebiftanii fi yoo barbaadan ammoo ilaaltanii isin dhiisuu dandeessanii jechuudha.